Waraanni bilisummaa Oromoo duulaa cichoomina kaayyoon tarkaanfii guutummaa Oromiyaa keessatti fudhatu daran jabeessuun itti fufeera. Yeroo ammaa kana goolee Oromiyaa keessatti lolaa gurguddaa irratti kan argamu gootichi waraana bilisummaa Oromoo mootummaa faashistii biyya bulchuu kanatti yaaddoo guddaa ta'eera. Yeroo ammaa kana murni biyya bulchaa jiru waan qabuuf gadhiisu wallaaluun rifaatomaa keessa galee jira. Kanatti aansuun gabaasaa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf qabanne isiniif dhiyeessinaan nu faana tura. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaabaa Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee keessatti diina du'aa fi madoon adabeera. Abdii fi waanteen sabaa waraanni bilisummaa Oromoo duulaa cichoomina kaayyoo itti fufsiisuuf tarkaanfii diina fi lukkeelee diinaa irratti fudhatu jabeessee jira. Haaluma kanaan kaabaa Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee magaalaa Fursee fi naannaa ishee mudhii qurquree fi harroota jedhamtutti guraandhala 13 bara 2025 ganama barii sa'a 12tti mooraa waraana faashistii PP'tti seenuun lola jajjabeen woboo hanga sa'aatii tokkotti taasiseen humna diinaa irraa hedduu du'aa fi madoon adabeera. Tarkaanfii gootichi hiree sabaa tolchuuf fudhatu kun itti fufuun aanichummaa iddoo addaa Kurfaa jedhamutti waaree booda sa'a 11 waraana gabroonfataa PP kurfaa irraa Furseetti galaa jiran gootichi waboo karaatti eegee haxxee itti dhuun loltoota sirnichaa battalatti yoo boqachiisu gariin ammoo madoon adabee kan hafteef facaasuun kotteen na baasin nama tokkoo fi lamaan baqatanii magaalaa Fursee seenuun barameera. Woboon zooniilee maraa keessatti duulaa cina kaayyoo gaggeessaa jiruun injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuu beeksisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PB irratti duulaa waraana maqaa duula cichoomina kaayyoo jedhuun labseen zoonii cufa keessatti diinawwatu waachisaa jira. Haaluma kanaan ganama bariin aanaalee lixa shaggar adda addaa keessatti rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessaa jira. Godina Bahaa Wallaggaa aanaalee Qadulachaa magaalaa Baandiraa naannoon Qumbaa fi Billoo Boshee keessatti diina du'aa fi madoon adabee jira. Godina Lixaa Wallaggaa aanaa Qondaalaa magaalaa Ashuunfaa keessatti ganama tarkaanfii jabaa waraana bilxiginnaa irratti fudhatee jira. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo mooraa waraanaa Abiy Ahmad gandaa eeshoo jiru irratti tarkaanfii fudhachuun diina gugsee jira. Ganama barii har'aa woboon zoonii kibba bahaa godina Booranaa aanaa Miyyoo ganda Dukkaalee keessatti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun tiksitoota impaayera Itoophiyaa du'aa fi madoon adabee jira. Godina lixa shaggar aanaa Abunaa Gindabarat keessatti loltoonni faashistii fi manneen jiraattotaa abiddaan barbadeessuu cimanii itti fufaniiru. Teessuma siyaasaa nam-tokkee tiksuuf goleewwan Oromiyaa cufatti kan bobbaafaman loltoonni bilxiginnaa ilmaan Oromoo sobaan yakkuun gochoota gara jabinaa irratti raawwataa jiran jabeessanii itti fufaniiru. Aanaa Abunaa Gindabarat gandaa Dhoqnuu Suree keessatti guraandhala 8,2025 namoota maqaan isaanii Aadde Shukkee Mangashaa, Abdiisaa Shimee fi Bojaa Nagaash jedhaman ergamtoonni sirna nama nyaataa bilxiginnaa badii tokko malee manneen jireenyaa isaanii qabeenya hunda waliin ibiddaan itti shidanii jala barbadeessanii deemuun maddeen arraata biyyoolessaa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen himanitti namoonni qe'ee fi qabeenya isaanii loltoota sirnichaan jalaa barbadaa'e kun siyaasa kamirraa walaba ta'uu himuun murni gochii gara jabinaa kunis sababa Oromummaa isaanii qofaaf irratti raawwatamu arraata biyyoolessaa Oromiyaa feeranii jiru. Godina Lixaa Harargee aanaa Harbootti lukkeeleen bilxiginnaa ganda irraa namoota 5 waamuun walga'ii teessisaa jiraachuun ifoomeera. Ergamtoonni bilxiginnaa humnaan hawaasa keessa bulchuuf carraaqqii jaleewwan isaanii hunda waliin taasisaa jiran milkeessuuf ganda irraa namoota achitti haala naannoo isaanii hordofuu danda'an gara aanatti waamanii yerootti walga'ii taa'aa jiru. Aanaa Habroo araddoota aanichaa hunda irraa lukkeeleen bilxiginnaa ganda tokko irraa guraandhala 10,2025 namoota 5 waamuun haala hawaasni keessa jiru murna bilxiginnaa deeggaruu fi dhiisuu isaa qorachuuf kan waaman ta'uu maddeen arraata biyyoolessaa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen himanitti namoonni 5 gara aanaatti waamaman kun komii qabdan dhiyeeffadhaa maqaa jedhuun ta'uu haala fi naannoo isaanii baruuf akka ta'e dubbatu. Godina Arsii Bahaa aanaa Roobeek irraa ergamtoonni bilxiginnaa hawaasa nagaa hidhaatti darbachuu fi saamuun ammeessaniiru. Yeroo adda addatti kutaalee Oromiyaa cufaa keessatti lukkeeleen bilxiginnaa sababa mirga namoomaa gara malee hammeessaa kan turan ammas haala baratamaan addatti namoota ukkaamsuun hidhaatti darbachuu fi saamichi hammaatee jira. Aanaa Roobee Jeenaa Uluu jedhamu irraa ergamtoonni bilxiginnaa jiraattota maqaa adda addaa itti maxxansuun sobaan yakkanii dararaa adda addaa irratti raawwachuu kan amaleeffatan haala duraan baraniin olitti yeroo ammaa kana maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo jedhuun torban darbee namoota maqaan isaanii Yuusuf Coomee, Turii Coomee,
Abdallaa Coomee, Rashaad Usmaan, Isheetuu Jambaree kanneen jedhamanii fi kanneen biroo hedduun badii tokko malee sababa oromummaa isaanii qofaaf yakkuun hidhaatti darbatamuun maddeen araata biyyoolessaa Oromiyaa fi maniiruun kana malees ganduma kana keessa torbanuma kana keessa lukeeleen bilxiginnaa dararaa hammeessuun namoota maqaan isaanii Juuneddii Mahammad jalaa qarshii 3,000, Jamaal Yuusuf jalaa qarshii 3,000, Sheek Yuusuf Qaasoo jalaa qarshii 8,000 saamuun meeshaalee akka kophee uffataa fi meeshaalee manaa hunda waliin jalaa saamanii deemuu jiraattonni gandichaa itti dabaluun ibsanii jiru. Aanichatti yakkoonni gara jabinaa tilmaama hin qabne uummata irratti raawwachaa kan jiru yoo ta'u, jiraattonni saamamanis ta'ee hidhaman qaama siyaasaa kan hin hordofnee fi hojii qonnaa isaanii qofa irratti bobba'anii kan jiraatan yoo ta'u, ergamtoonni bilxiginnaa maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo jedhu itti maxxansuun kan sobanii akka hin ta'uunis ibsameera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Gandarootti waraanni maafiyaa Empaayereetti jiraattota irratti saamicha qarshii miliyoona 1 olii raawwataniiru. Gooleewwan Oromiyaa cufa keessatti waraanni Goorestuu PP sababoota garaagaraa sababeeffachuun ilmaan Oromoo badii tokko malee maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhuun akka bineensa bosonaatti adamsee ajjeesuu hidhuu fi saamuun dararaa jira. Aanaa Abee Dongoroo Gandaa Loomicaa jedhamu irraa ergamtoonni bilxiginnaa hawaasa nagaa dararuu amaleeffatan torban darbe keessa namoota maqaan isaanii Xilahuun Gaashee jalaa qarshii 62,000, Addunyaa Raggaasaa jalaa qarshii 62,000, Taaddalaa Gaashee jalaa qarshii 37,000 fi namoota biroo 32 jalaa walumaa galatti qarshii miliyoona 1,200,000 fi 34,000 irraa saamuun jiraattonni gandichaa araata biyyoolessaa Oromiyaatti himaniiru. Lukkeeleen bilxiginnaa namoota kana mala adda addaa sossobuun isiniif deebisna jedhanii qarshii kana irraa guuranis yeroo ammaa kana ammoo biyya keessan deeggaruuf dirqama qabdu jedhamanii dhoowwatamanii rakkachaa jiraachuun beeksifameera.